Yeah, of course. Asin gota, asin gota. Elami, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa keenya gara xumuraatti adeemuudhaaf ka'aa jirra. Otoo hin xumuraminiin dura caalbaasii bareedduu tokko qabna. Caalbaasiin kun uffata aadaa naannoo kamiiti kun? Uffata aadaa naannoo kamiiti? Inni gaamu? Wallaggaa yaalii taphiftuu dhaqaana waan. Itti naa guutaa akka sagalee nama baay'ee baroomti. Kana jennaan caalbaasii kana jalqabuudhaaf meeqaan eegaluu nurra jira. Ada warri dira. Ummata karaa kata. Warri kaatan deebi'a. Karaa kata. Warri kaatan. Una dhaggeeffannoo tokko bulfatta gara waltajjii. Inna gaama miti. Caalbaasii kana eegalleerraa caalbaasiin kun riyaala 200 ka'a. Gatii yeroo nu jalaa deebee jennaan gabaabinumaan kutna. Abbaa caalbaasii kana fudhachuudha hiree argatee ammaa jalqabee galuu hin danda'a. Uffata aadaa naannoo Wallaggaa caalbaasiin birrii 200 riyaala 200 jalqabneerra. Riyaala 100 fagoo adeemaan jirru yeroo hin qabnu gabaabinumaan keessaa waan galluufi itti hirmaadhaa. Riyaala 200 caalbaasii keenya eegalleerra. Inni awwalaa kaffaluuf lakkoofne biraa galla. Eenyu walitti qaba? Yoo hin jirre lakkoofne jarumaa kennine biraa galla. Yeroo nuti jalaa adeemeera. Tokko jennee jalqabnu fagoo deemaa jiru natti fakkaata. Waldaa misooma Oromiyaa. Waldaa misooma Oromiyaa irraa namni buufatu. Waldaa misooma Oromiyaatiin lakkoofnee hagallu. Dhagahama. Saluu eenyudha lakkoofnee nu biraa kan nutti fakkaata. Kophaa kan murteessuudha nam tokko kottaa murteessinee lakkoofnee waldaa misooma Oromiyaa fudhatu. Abbaatoo fi minnakkaachoo iyyaasa buunaachoo. Alakoofnu waldaa misooma Oromiyaa tokko. Abbaatoo fi anatu fudhata malee waldaa misooma Oromiyaa fudhatee hin galuu. Uffata aadaa naannoo Wallaggaatti anatu itti aanaa jechuudhaan 100 dabalanii fudhachuudhaaf abbaatoo fi lakkoofnee hagallu tokko isin jenne. Abbaatoo fi obbo Alii yoo walii galle obbo Aliin lakkoofnee gallaa fudhatan. Uffatatti immoo hin bareeddi yoo kan ta'e fuultuun galtan natti fakkaata. Akkas yoo fuutan hin lakkoofne. Obbo Aliin lakkoofnu. Obbo Aliin lakkoofnu. Obbo Aliin waldaa misooma Oromiyaa irraa buufatanii
Waldaa misooma Oromiyaa nagaatti jedhee abbaa ofii kana kun tokko abbaa ofii lama inna gahama namni eegan jirre achi eenyuun inna gahamu as kottu Adumata sagalee yarsaa sabara sana asbaha kalaas lakkoofne agarru abbaan toofiik fuudheetanii warra itti fuudhaa jedhaadhaan fuudhanii fudhatanu yaa'anii kana bitta dabalaati jiru. Lakki akkasii miti obbo Farii warri walloo ijoollee warqitu lakki akkasii miti nutu galataanii warra wallagga warra lixa biiftuu namni nurra taa'u jiru nutu galataan ijoollee warqitu walloo harka baasaa abbaa toofiik nagayatti. Nagayatti fotowi polisi komando nagayatti jetti ijoollee warqitu kunoo wallaggaan aadaa kenna waan hunda walitti qabnaa uffanni isaanii kan kenna polisi komando nagayatti jedhu ijoollee natti isaa akka polisi komando nagayatti. Abbaa toofiik galma kana keessatti riikardii qabanii haala salphaadhaan namni isaa bu'atee jiru hamma ammaa ofirra darbaniyyuu siikoo mandoona nama taa'eeru jarana darbaniyyuu akka Oromootti nama maqaa keenya waan eegan ta'eefi eenyuti warreen wallo nagayatti warra siikoo mandoo nagayatti warri warqitu hayyee fudhannee irraa nagayatti abbaa toofiik ammas irra deebi'aa ilaala namoonni kan biraas kan jedhan waan jettan jedha dubbii kana gabaabsinee biraa galuudhaaf uffanni gara walloo kuteera jarri seekoo walloo jarri gibee shanan maal akkam jedhama jettan wallagga kun itti dhiyoo sinatti fakkaata karaa keenya irra darbee deema uffata kana binnaa wanti ta'e dhabamu kanaafuu Waldaa qabeenyaa gara Jimmaa Abbaa Jifaaritti deeffannaa yaadala gibee shanii maqaa keessanii nyaatina galatoomii qabeenyaan akka keenya wanti waan jiruufi qabeenyaan akka Jimmaatti Jimmaanis keenya jettu edee Jimmaa bu'anis caalbaasii kanatti hirmaachuu waan danda'aniif galatoomaa jennaa amma qabeenyaadhaaf dakkoofnee biraa hagallu warra warqitu shanan maal taatanii Wawal ni lupa kuya jadi mata jatuh kuya